Hogga kana warri qalbiin fayyaan qabne kun anaatu dura ba'an hundi ulaa sanarratti wal fixu jira. Jarri naguma ulaa tanarra wal fixa malee qulfiin ulaa tanaan harka jirtii jeen. Harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya kan addunyaa mararratti argamtan akkam nagaa fayyaadha isiniin jechaa kan daawwachaa jirtan Hegeree Wood share like akkasuma subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kan kabajaatii fi kan ulfinaati. Egaa hordoftoota keenya qophiin har'a isiniif qabannee dhufne akkuma yeroo kaanii baacoodha. Hanga dhuma baacoo keenyaan waliin turaan dhaamsa keenya kan kabajaatii fi kan ulfinaati. Gaafa tokko doktoroonni hospitaala Amaanu'eel yookaan hospitaala warri maraateetti wallaanamu jechuudha. Doktoroonni hospitaala san keessa dalagan mee fatanaata kaabas nu yaanii wal mari'atanii fatanaan sunis namni wayyaa qabu yoo jiraate ati isaan keessaa baasuuf jechuudha. Hospitaala san keessaa nama wayyaa qabu laalanii baasuudhaaf fatanaan sun yaadni ishiidha. Yeroo kana maraattoota kana hundi isaanii wali qabaniiti doktoroonni sun maraattoota kana hundi isaanii wali qabaniiti mana guddaa tokko keessatti naqanii isaan hundi isaanii. Hogga kana hulaa qollofanii hulaa goodarratti kaasan. Fakkii hulaadhaa goodarra kaasan san booda. Erga hulaa qollofaniin booda fakkii hulaadhaa goodarra kaasaniiti maraattoota kanaan jechuun kan hunda dura hulaa tana ba'e badhaasa qabaa jedhanii. Hogga kana warri qalbiin fayyaa hin qabne kun anaatu dura ba'a hundi hulaa sanarratti wal fixu jira. Anaatu dura ba'a kunis naatu dura ba'a jee kan harkisa sunis naatu dura ba'a jee san harkisa. Hogga kana maraataa tokko hagooti jala taa'ee usuyeetu malaalee jira kanatti fooflu argamu. Hogga kana dooktarri aboo kun fayyaa qabaachuun oolu jaaniiti. Isaan keessaa wayyaa ta'uun oolu jaaniiti dhaqanii gaafatu. Maaliif teessee laaltee qofaltaa maaliif hulaa tana deemtee hin baanee jeen. Hogga kana maraataan kunis akkam jeen isinitti fakkaata. Jarri naguma hulaa tanarra wal fixa malee qulfiin hulaa tanaan harka jirtii jeen. Mana maatii tokkoo keessa daa'ima tokkotu taa'ee TV ilaalutti jira. Hogga kana mucaan kun TV osoo ilaalutti jiru jecha mootummaa jedhu dhaga'e. Hogga kana abbaa isaatiin mootummaa jechuun maal jechuudha jee gaafate. Abbaanis mucaa kana hubachiisuuf jecha fakkeenyaaf mana kana keessatti ani pirezidaantiidha. Haati ta'e bakka buutu uummataati. Hojjettuun mana keenyaa kaabineedha. Ati ammoo uummata. Obboleettiin tante xiqqoon ammoo dhaloota Hegereeti. Hundi keenya mootummaa ja'amnaa jeen. Guyyaa itti aanu mucaan kun mana barumsaa deemuuf lafaa ka'ee faamilii isaa yookaan maatii isaa hogga yaamu nama jalaa dubbatu dhabe. Mana sireedhaa hogga seenu haati dhukkubsattee kophaa rafutti jirti. Akkasuma mana nyaanni itti dalagamu yeroo seenu abbaa fi hojjettuun mana isaanii hojii biratti jiran. Mana ijoollee raftu yeroo dhaqu ammoo obboleettiin isaa xiqqoon boo'uudhatti jirti yookaan iyyuutti jirti jechuudha. Mucaan illee hogga kana akkana je'e. Pirezidaantiin bakka itti nyaanni qophaa'u kaabinee raasa. Bakka buutuun uummattootaa ni rafti. Dhaloonni Hegeree ni bo'a. Uummata ammoo namni quba qabu waan jiruu jee. Haasawaa ekeraawwanii yookaan haasawaa warra du'e. Gaaffii wal gaafatan jechuudha. Ekeraan tokkoffaa yookaan inni du'e ka tokkoffaadha. Mee ati akkamitti duutee as dhufte jaan? Hogga kana ekeraan lammaffaadhaatis ani dogoggoraan firiija keessa seeneetiin qabbanaa fi qilleensa dhabuudhaan du'ee as dhufee jeen. Hogga kana ekeraan tokkoffaanis hedduu nama gaddisiisa jeen. Ekeraan lammaffaanis yaabo akkamitti as dhufte ati hojeen. Ekeraan tokkoffaanis anoson bakka hojii jiruutiin haadha manaa kiyya shakkee fiigee mana ga'ee jeen. Yeroon hulaa irra ga'u kophee dhiiraatu hulaa irra jira. Utaalee yeroo mana sireedhaa seenu haati mana kiyyaa qullaa kophaa isheedhaa siree irra ciisaa jirti. Anammoo na shakkisiiseetiin mana hunda keessa fiigee barbaaduu eegale. Mana ijoolleedhaa seenee, mana meeshaadhaa seenee, akkasuma mana nyaanni itti dalagamus seenee bakka hunda osoo fiiguu onneen na cittee heerti attaakiidhaan du'ee as dhufee jeen. Hogga kana ekeraan lammaffaan kunis aboo ati harreedha jeen. Akkamitti jeen ekeraan tokkoffaan kunis. Osoo firiija bantee jirta ta'e anaa fi atillee du'arraa nu dhoolchitee jeen ekeraan lammaffaan.